Uffata irraa dhugaatii irraa nan godhaaf jedhee haa galatomu haa ulfaatu ammaatti obboleessa keenya laalladhu obboleessi keenya illee kasin laallatanii fi kanumaaf malee waan biraatiif miti isin jenna kiyyuu kenna si jaalatanii. Thank you push godha yalla amma hin qalla. Deeggartoonni kee push godhaaf wacii keessa jira. Kunoo si push godhaa jira. Akkana Zamuu thank you. Itti fufa akkuma dhibba galuu qabaadha yalla. Wallahi akkuma qallimee takka koiniin kiyya bar kuma dhibba seenee hin beeku kuma kudhanii kuma 90 bichaaf bakka. Makiinan takka kuma kudhanii yalla. Deema takka guys asli kee takka maatii keetti naanii miidhagee. Harkisa yalla guys waan dandeettan darbaam amma qalla kino. Asli. Me ol naqaba Oromootiya. Asli. Hiriyaati amma namni viidiyoon waraabdan gisee hiriyaati yaa jedhu shaarbiin uffannee illee poostiin jalaan godhin haya. Maaltu kaameraa itti qabdi jedhee garanaa itti qabdi. Doktor Fufu carraan keetti dubbadhu. Galatooma. Doktor Fufu. Akkasi gaa'e galatooma. Rabbi isin haa kennu. Nudira motor bari doktor nu jarraan argan nu sila saatu ko yese. Oiga, shamarranii walolanii waati waa gattete fincoofta erbe. Hindu batama kasi darba Fufu. Sama namni maago carraa dubbatu jira. Dubbatu jira doktor. Mucaan dubbatu jira waan ta'eef jallise. Guys follow na godhalle. Akkasii obboleewwan kiyya hundi keessaniyyuu asliin hangafee boona dabalatee usmiyyee haga u'uu ga'utti hundi keessan warri dhiiraa. Warri obboleetti haadhatee na arrabsame obboleewwan keenya arrabsame jettanii nu wajjin hanga har'aatti cinqamuu jirtan loluu jirtan galatooma ulfaadha dhugaa rabbi qeerroo arsee hundi keessaniyyuu isin jaalladha isin kabajaa nu galatooma isiniin jedha duraan dursee kiyaaris immoo waan keenya ta'eef lolanneeni komanneeni kiyyuu keenya siitufnee jirraa galatoomii ulfaadhu. Wanni guddaan dhaamaddummootu iyyuu waan jettan kana godhaati nu agarsiisa. Osoo ooltanii hin bulle isiniin jedha. Galatooma ulfaadhaa naganumaan jedha isinitti hin dheeressu. Ayyee. Baaliyyoo dubbadhu. Daqiiqaa walitti dheeressina nama baay'ee seenuu barbaada. Lammuuti yaa galatoome. Nuti ijoollee dharsii way kacalee way ajaa biraa qabnu way yoo jaalalaa malee maamaraa yaani. Ani wallahi waa jechuun barbaadee dubbiin kun asitti dhumachuudhaaf wallahi hedduu takka jedhee galatooma amartii keessanuu shamarri teenyallee kiyaar biyuutii qabadhu. Oi doktor tokko doktor Asli itti qabsiisi eenyu maqaan isaa Baaliyyoo kana jechuun tokko isaa namni akkatti ibidda keessa na oofe fuudhee itti harkisi. Bakka dhiifamoonni caalan jiru dhisi kaatii waan qoqqotaan walitti qeerraa fuudhi kaa doktor waa darbi jedhiin akkamitti akkanatti. Kiyaar leencaa. Ati bar waan sirreessatti uduuba deebitee uduuba dubbii deebisaa deemna. Amma dhaggeeffadhu kiyaar. Baaliyoon biyya faranjii jiraa dhageennan nama kaampii keessa jiru ati leenca gaafattanii hin jammisina. Warri White House keessa taa'aa jiru kan dubbii quban qabne kaafaa hin dubbanne giftii si kennaara amma fakkeenyaaf Zamuun hiriyaa Tiraamp White House keessa jiru. Miidiyaan fayyadamtu. Hayyee doktor. Hayyee pushgodhaanii doktor bakka ani dubbatu kunoo si kennaara. Warri rabbiin itti kenne duniyaa guguddoo miskiina akka keetti kan si gadi maal godhi jettaan kan qabu si kenna. Akkanuma kushkushutti gootanii fi gurbattii Fuufuu maa na barbaachisu dee'an. Leencallee barbaadee amma buusee dheetiin nama si ajaja sa'a kana si galee caaltu leenca haadhaaf ilmoo kiyaar irra gadhii si galee maaninnatii kennuu beekuu barbaadus mee nu first of all si galee bakka guddaa jirra alhamdulillah rabbiin bakka guddaa nu ga'ee kaampii keessallee jiraannu kaampii dhalallee jiraannu nu am British si galee nama British dhalamee British nu am see bro asubaanuu na beeke maaninnatii kiyya kara qaxaayii deemna. Waan bareedu badhugaa Baaliyyoo siyaa dhaggeeffatan qotii nama baay'ee dhaggeeffataara. Yaa waan bareedu dubbadha wallaahi lazima nama bareedu dubbataa jira. Wanni guddaan kiyaar jecha san jechuun manaamana osoo hin ta'in wanni guddaan dhiifamni gaafatamee jira. Erga dhiifamni gaafatame warroonni asii gad deemtanii kiyaarii maalii arraba manaama waan akka isan dhiisaa
hin fayyadu nurraa hin fayyadu maaliif kakar bakka kanaan nu gaheetiniin hadha maqaan takka nutti mogga'amte jechi takka nurra gadi kaayamtee nurratti farramamte hadha sababa jecha isin koomantii isaan jettanii irraayi isinii galee malee kiyaaran wala ka'eetiniin akkas isiniin hin jenne dhugaa jirtu sitti maanachi jala jira kanaafuu amma dubbiin gara dhiifamaati gara jette timedha jaarsummaan beekta dubbii waliin kaasu malee akkatti no jaarsummaa maarreen dhugaa dubbadha kiyaarma waan akkanaan bakka dhiisatti carraa nama biraatii dabalatu bakka rakkoon irraa ka'ee miti jara kennamu. amma waa'ee rakkoo ka'ee dhiisa waa'ee Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam haasofni akkana rakkoo kaasa haasee nama walitti haasa'u fayyida. Doktor me amma takkitti bajjala kana baga jenneen jira walitti seenatan booda namni. komentii badaa tokko jiran komentii sana arguun fedhu. Aye. Duraan dursa hundi keessanuu galatooma warra keessa jirta waan kana irraa dhaabuu keetiif doktor atillee galatoomi. Anatu kassare waan hundarrayyuu namni tokkoyyuu waan taane anamma guyyaa 13 kiyyaarima jarjaru kana laalee raftii hojii fudhadhe. Eenyuun naa kafala amma kana. Ummata kana isarraa dhogguu fi malee namni jarjarsee micaan kalee bar makiinaa oofee xarafa suudii jala ga'ee deebi'e. Waraana kiyyaarii bar. Kara deemu wallaal lafti marteeni bar. Amma dhaggeeffata waraanni kiyyaar usillee dabalatee usmiyyee dabalatee warri kiyyaara irraa turtan mucaa maa eenyu shaashee jedha tokko fa'aa warri profaayilii isaa kaa'atan hundi keessan. Doktor adda baasi kaani waraana kiyyaara osoo hin ta'initti ani oofana walii galaatti. Jaarsa karaara buusuu deemu. Anillee keessaa bahe. Amma akkana godhuu qabna. Kiyyaar ummanni dhiifama yoo garaan akka dhiifnuuf barbaade jette Faaxumaan sanuu harma ofii guddaa sana akkana goote akka harma raafnuuf yoo barbaade. Kana jechuun maal jechuudha argite abdiin sirraan kutanne shiqqalallee yoo taate dho'isaan sii kennuudhaan jechuudha dubbiin kun sorgoof sookoo qaba. Garaan hin jaatte dubbiin Faaxumaa sun dhaggeeffadhu kiyyaar muhiitiin banatini. Akka garallee harmallee waa hundaa raafnuuf yoo barbaade dhiifamni afaanii qofti homaa nuun godhu harmee Oromoo takka haa gammachiisu buna haa bituu fi sukkaara haa bituu fi zayitii haa bituu fi uffata haa bituu fi kanatti irraa quufnaa haa jedhan. Kiyyaar wanni kuni tokkoffaa ummata kanaa waliin si fayyisa lammaffaa haadha san qalbii sii gammachiifta sadaffaa rabbiin biratti waa argattaa waan isaan sirraa barbaadan xarabatan kana hin gootamoo hin gootu kiyyuu yoo qabaanne si gargaara nullee. Hin godha tapuushii tan itti muddame har'allee mana leemmanniititti bar wal agarre bakka haadhuma Oromoo takka maqaa warra kanaatiin eebbisi deemii dalagaa ta'e dalagadhunaan jedhanii soow amma kana waan taateef jennaan hundi keessanuyyuu mubaarak mee afachume mabruuka wanta godhu enna amma puush godha hin goona san kayrii gara baay'ati sun san hin goona amma puush godha kuba quraan itti gaanii bar kumni godhanii hagam geettere abboo kuma dhibba seenuu qaba doktor warra haaraa galeef carraa osoo kennitanii irra gaariidha miitii godhanii isin hin goona jedhee eshi haafaa addunyaa dhiise kiyyuu nuyyuu kasi jecha ta'aa jiru puushni wara jenneen kadhanne eshi. Amma kiyyaara anaasi walii aggaaccaanaa keessaan na dubbisu inni galaagalu. Okay, mabruuk dubbadhu. Ayyee rakkoon qabu ulfaadha galatooma doktori waan amma jettan kana guyyaarra oollee dhugaa kiyyaari waan amma si waadaa seensiftan kana waadaa nuu seenee bahee jira. Akkuma daree teennaatiin nama muraasaan gaafannee eshi jedhee ulfinnas uffatas yoo qalas taate jaalatee jira sa'aatii ufafotti qabnee amma osoo san hin geenne sunuutti seentanii fittanii sirnatti qabanne nu akkuma sirnaamma isin fittan kanatti qabanne kalee usmeenillee awwaan kana jedhe gizee sanii inni achitti argamuu hin dandeenye adda mana deemaniitti arginee qabnee nama hedduun namni sila miidiyaa kanarra jiru nama arsiin qabu wajjin haasofnee ishiinuu jedhe jilbaanillee itti murree fudhatee jira. Uffatallee ulfinnallee waan amma silaa obboleeyyan teennata shamarranii haasan kana dura buunee himnee jirra eshi jedhee fudhatee jira. Waan san amma isin nu gizee saniif haadhuma isaan kabajamtuu san nu uffiftaa sa'aatis gizees jennee ulfinna qopheessii jennee sa'a 3 ufafoo kana ka Itoophiyaa sa'a 9 biyya Arabaa kanatti hin qabanne
Eshi jedhee bahe wanni sun lafa jirti nama kan jirtu hin beeyne amma isin jettan tun illee keeyirima. Nuti lookoo goone. Lookoo gootanii silaallee marra kisamaa qabu garuu lookoo matana totaalitti jijjiirama. Inni akkas jedhee nu biraa bu'ee haadhuma isaa jennee yoo sii toltee ol deema jette Dubaay illee haadha gadaa takka irra nuu buusta jennee innillee hatta haga qalmaatu isinii jaaladhe jedhee sirnaan baati murree biraa kaane. Jaarsoleen gizee sanii sa'aatima eeggataa malee qophaa'aniiti waan sanii sirnatti hin fixu edanii isinillee san godhuun bareeda. Walumatti ciifte wal fakkaatti waan ta'eef garaa hawaasaa kana fayyisuuf dhugamatti. Garaa hawaasaa kanallee fayyisuuf waan kanatu bareeda. Wanni amma jedhan maaliif jennaan dhaloonni dhufullee waan kanan laallataa beeka. Dhaloonni arsiin tun baduu jirti baddullee galuu jirti galtuwaa wal gaafachuu jirti kalee akaakayyoonni teennaa softee tarte sun tanuma tanniin faa ta'e waan ta'eef dhugaadha wanni gootan bareeda waan kana sirnaan lafa qabatee eebballee tufanii fi ilma ol deemaaru namni kun hawaasni kun akkuma itti rifatetti tufee fi badummaa fi miti namni wanni waan